arguudha jirtu gooftaan nagargaaru waan akkasiin ta'e jechuudha. Algaa jala kushiinaa keessa kaa'ee sinii dhiyeessa diraamaa sanarratti hojjetan isin jira. Ari'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufamee karagaa ulfaata. Assalamu alaikum ashabidan ሰላም ናችሁ? ዛሬ ለእናንተ ማለት ነው ስጦታ ይዤ መጣሁ። እሱ ምንድነው ይመስላል? ማን ይችላል ይችላል ዶናት ስሊት ደት ይችላል akkuma ditani ammas kan biraatti deettee jechuudha. Malaan keessarratanii ara garuu hojiidha waliif hin galle yaada doonatiin lafa hojjettanii doonata akkas fakkaattottee fi naan taayattanii jechuudha. Shi kanaan immoo na godanya argadhee jira. Godanya argadhus godanyaan kofi niitiin koo waliin galan jechuudha. Tasuma Isanaani foqito la harita foqida ganna bustu sete jara ora fani grifa katta ka filetta jara eshi chufri do chira amina yes why request donut malita wala why marra wushu ay donut ti request what request please wala ti إن شاء الله شكل ساعة وجلا مالكها دونات فوق بسكوت يا دونات بسكوت لا كنا تيجا أرام مثلا وان تكسب بيتوا دونات مثلا جينغو سنة بيشة بيتين شيفو مثلا بيتوا جدا لي نان ثري شارت تجرا أنا بنات إيرا Alhamdulillah Ella. Itu aja alga bukan jatuh. Alga pilih jatuh. Apa tuh? Isahkan tidak tujuh. Jalan kerja, mana kita betul? Ikut. Ini masih di jalan Eropa ni, saya nak pulang tanpa sangkar kerja. Anda wakil nama saya negara lagi orang anda buat apa? Wakil bulannya tu. Aku mau berapa dewan tadi nak kerja dua ini aku langsung jadi kasih tahu. Kau ni ada dua nanti. ኩሽና ሁላ ማለት ነው። ኩሽና ሁሉ ሰበከዲ እነ ጉባ ሰለጨለ ፍግላሽ ነው ተጭ ሰለመጨ ይወጋና ኦቶ ጉባ አድርጊ ሰገዳ ደቦች ይችላል ኢጤስ አዳ ቦቴ በረጅ ተቷል ተከሽ ኢጤ ጉጋስ ነጃ ወላሂ ተቆጥ እስታን ይግዳም ነው ኢጤ ያለው ይችላል ይግዳም ለከሰም ነው ኢጤ በረጅ ተደምነ Isheen kun guyyaa lama guutuutti zeenessa kana muluu isaa ittee bakka lakkoofsaan nyaata qopheessuu hin danda'ani. Bas baas hin jedhu. Qaama taa'ee isheen fedheessa. Isheenis taa'ee waxa waan barees naa buteetti waaqni kun waan baree. Namni waan barees kan jechuudha. Kaawwattee jechuudha. Animon nagati bite animon ya cuma dia sama ani game ko ba ina nya chola dia tha ba kita perlu ani isani game wa tadi ani game ko nya cuma cara argana sanagara lagi tadi sandi wali waris soda tadi agamu wantani إيش يكون أما خلنا نبدأ فرن أنا كنا فرن جات سمتها قصة فرن جات ترسي بتاعت تيسا أتتانيا تقب بسنا نالي لكن كأيجري والله رجع ينا ركبا أتتانيا تقب بسنا وأتونا دي كرسي أبجلا ينام نهدي mana haru bicara وأقول لك كرسي رتا إنه جدت mana
guyyaa lama ani waggaa lama guutuu haadha taa'uun iddoo kana jechuudha. Iddoo kana taa'uun kun dhugaatiin ilaa lakkoofsa qaban sin jiru. Kushiina isa bakka isa yuusa nam jiru yeroo hunde dhumne jechuudha. Kan ittiin eegan qabu malee jechuudha. Yoo ta'e iddoo kana teesse jira jarasiin tokko isa dhaarii tokkootu sin jedhu. Fooqii guyyaatti yoo xiqqaate gizee dhibba baata. Yoo xiqqaate gizee dhibba baata fooqii. Intala guddisaa waldee maal ta'e? Rabbiin naa galateeffadhaa naa galateeffadha bakka amantaa kam keessa teessanii gaafa viidiyoo kana argitan jechuudha. Waaqa mucayyoo kana gargaarte ulfinni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u, huqubaan siif haa ta'u. Si qofaaf bubbuufu taa'anii dhugaa sinin jedhu waaqayyo qofaadhaaf. Namni waan baay'ee ibsa qabeenya fi fayyaa ofii ilaale waan baay'eedha. Ani garuu gaafta namni harkisa socho'uu dadhabee dhugaa jilba kiyyaan deemee jira miila kiyya bira darbee jechuudha. Gateen hanganni goofta yeroo sanas achi keessa dhagaasee deebisitu mana dhaabee yoo kaayyoo keetii baay'ee waraanaaftaa baay'ee rakkattaa baay'ee beeloftaa kunis waan jechuudha darabaa waan darbuudha waan ta'eef abdii kutatina golli namaa ani dhugaa waaqala golli ittiin qolamin hin jiru jechuudha. Golli ittiin qolamin hin jiru namichi kana gooftanii irraa deeffata dhugaan sin hin jedha golli ittiin qolamin hin jiru jechuudha. Waaqayyo galanni haa ta'u mana gargaara jechuudha. Mana gargaara takka jallata sana dhiisee jiru. Mana kanatti jechuudha dhisaamiidha sa'aatii 24 sa'a mana gararaa jiru kanarraa buusuu didan jechuudha. Yoo dhufee dhuma taa'ee namatti jala sin argatu. Lashee jiru sin ta'a birrisii kan namatti naan jedhu. Amma yoo fudhate qawwee qabatee jira jechuudha sababa sarratanyaa dhuftee baatu na lakkafuu barbaade jechuudha. Kuni sumaa miti darba isaa akkata. Kun darabaadha waan ta'eef lubbuu akka waaqayyooti foon garuu gidirsuu danda'u. Maateessaa, maa raftaa, maa boqottaa, maa nyaattaa, maa guddachuu danda'u jechuudha. Ani waan keessanumatti baasee namni amma ammaatti haadha koo abbaa kiyyaatti waan inni ganda arabaati waan nama mudatu nan qaba jechuudha dhugaatiin waan nama qaanessaa jechuudha. Ammatti waan dhufadhu dhabee jedhama fuula deemutti jechuudha. Siliipparii tokkittidha waggaa lama guutuu mana kana keessa jira. Biyyaan deemu hundatti wayii gadi siliipparii na lakkisa jechuudha. Siliipparii namni taratara keewwateetti shawarii galee bahu ani qabu jechuudha ganda arabaa keessana. Qarshinaan qanan argadha garuu akkattan bitadhu qabu jechuudha. Wallaan irra kan intala humnu yookiin natti hin ta'u yookiin saayizii goomatu waan akkasii dhufe jechuudha. Waaqayyo galannaa ta'uu danda'a jedhutti qarshii godhamee beeku jechuudha. Ji'a soorii eeganii naa kennuu baatanii uumasaa uuma naa kennu jechuudha. Gaafa salphanii jedhaan gaafa waaqayyootti dhufee jedhu uuma naa kennu jechuudha qarshii kiyya. Dhabeen beeku waaqayyo galannii haa ta'u. Isin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu darabaa yeroo si mudatu inni rakkina si mudatu abdii kutatiin adaftanii dhugaa furmaata waan biraa ofirratti hin barbaadina gara waaqayyootti wanni jedha dhugaa isin jedha gara isaatti baqadha. Namni garuu waan tokko isin godhu inni fagoo irra jiru inni yaa maaliif isin jedhu gaafa itti rakkate gaafa kana gidiraa keessa galte wakka itti namni si godhu jechuudha. Guyyaa lama gidduu wayiin nama gaafadhee ture jechuudha onlaayinii kanarraa maalla godhanii karaa salphaan gaafa isaanitti immoo gaggaban jechuudha akkana isaan bira deemuuf. Garuu waan xiqqoomu gidduu kana waan ulfaataa wayii waan dabalamee jiruuf kun akkas ta'ee jedhanii amma reekoordii sana galanii dhageeffannee jechuudha. Reekoordii sana deebi'anii galanii dhageeffannee jechuudha. Argitee na faayidaa isaaniitiif garuu fiiguu yoo ati kuftu yoo ati dhufamtu yoo ati jaloftu si bira dhaabbatu jechuudha namni. Kanaaf egaa isa hundumaa gararraa qabu isa harka jallootaa dha'ee sirraa hambisu isa galaana gargaaree isa karaa hin jirreen karaa baasu immoo amanannaa keessan godhadha namarraa ija keessan keessa fira nu biraa qaba obboleetti nu biraa qaba jettee nama namanii dhugaas jedha. Gaafa gidduu kana jechuudha simbiraan dhufanii ture jechuudha namaani. Innis namootni jiru jechuudha. Ammas wanti ta'ee jiru sarratanii nama nu bartutti hin deemtu malee jedhan jechuudha. Simbiraan dhiyeetanii jedhanii baay'ee tokkicha gaggaban jechuudha. Amma garuu isheen deemte jette kana garuu isaan furmaata kennuu hin danda'u jechuudha. Garuu irra galanii reekoordii kana dhageeffannee nan hafee akkasitti hafee kanaaf ani yeroo xiqqoo na eeggadha waan jedheef irra galanii reekoordii kana dhageeffannee jechuudha. Garuu gaafa dura faayidaa isaaniitti jedhanii karaa lama dhagaafachaa turan jechuudha. Waan akkasii baay'ee dhaggeeffatan koo nama keessa amanannaan godhatedha. Nama duutee baaddu nama fixees amanannaan godhatedha. Wayii isaa kan kaawwatiina wayii sirraan eegina namarra. Mafi faayidaa dhugaan isin jedha. Kun akkasitti lama fidatte jechuudha. Kun lammaffoodha. Ilaallamee isin jedha. Uffanni haati isaa akkasuma ta'a. Kushiinaan kutus ta'a. Kushiinaan gaara akkasuma ta'a. Sirratanyatti dubbatii minaan jette jechuudha. Kana naasa'inaa jette jechuudha. Kana waan ani godhusu jechuudha. Karena nama garuu uffata kiyya tokko suudhee uffata baay'ee jira. Yeroo fudhatte immoo dhuftee jechuudha. Gammashi garuu gargaara jechuudha. Guyyaa guutuu gargaara. Guyyaa guutuu tolchee nama wajjin jechuudha.
nyaata qopheessu waan hin beekneef sanas tolchetti kanas tolchetti mucaa luqeetii amsa kilo fixee jira guyyaadha. Dhugaa asirii jedhana waan tokkotti hubamuu hin dandeenye gooftaan danda'aadhas ni jedha obboleettan koo jabaadhaa qashtoota koosni jedha mee dhuma isaa galgala kana walitti deemnee viidiyicha laaltisni jira shaarlaa gochuudhaan natti dabalama ganaa argite guddi warri fagoolatti sanii dubaayii yaadda ganaa waan ajaa'ibaa argitisni jira like subscribe gochuudhaan natti dabalama ganaa diraamaa sana agarsiisa wanni akkasiif ta'e jechuudha kaameraa akkasiif ta'e hojjechiiftu ko ishii sadaa saayina geemsin warra kana dura hojjechiifta sadaa saayina gee ishii akka fa'aan godhaa jirtu gooftaan nagargani waan akkasiif ta'e jechuudha algaa jala kushiinaa keessa kaa'ee sini dhiyeessa diraamaa sana irratti hojjetanii sini jedha amma hin dhageessan malee argine ijaa waan ta'eef gara fuulduraatti arguudhaaf jirtu harkaan gaarii sini jedha kan kushiinaa dhiqaatti kennu uffata tokkosu deeman immoo jechuudha.